huma Gooftaa si huma Yesus ati anaaf waaquma jireenyi sirkaa argama si maalan jiru furilma namaa jedhamni dhumni Gooftaa si huma Yesus ati anaaf waaquma jireenyi sirkaa argama si maalan jiru furilma namaa namni si godhate abdii kan sirra kaawwate kan si mudate inni bara beelaan kufaa heermee doorsisaa fi naafaan si wajjin jiraachuudhaan wayyaa iddoo ati jirree inni kun dhaabbatee na boqoyyaa dubbii wangeelicha ifame dhaabbatee godhadhaa harka koona qabii anis geessisu waadadhaa Anis geessisu waadadhaa foon qabeessi qofaan maaliif bu'aa buusa Da'afi golgolaa'ee taadalaasa Simboo maalii qabaa namni qofaa deemu Yesus ngaadhisee eenyu kan beekamu Kajeelanis dangaa qaba gateetti soba Yesuus abdii bara kan qabu jireenya kaagara foon kooti hir'ate si wajjin jiraachuudhaan wayyaa.
jireen inni kun dhaabbatina boqiyyaa. Dubbii wangeelicha ifame dhaabbatii godhadhaa. Harka koona qabii anis geessisu waadadha. 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 Foon qabeessi qofaan maaliif bu'aa buusa? Da'aafii golgolaa'ee taadaraarasa. Simbo wali kabaa namni qofaa.